Al tokko narraa qaba. Abbuqqadheen kaa. Maaloo deebitee dhugi badee dayyuu sakai lafa kan. Dayyuu see dhiirummaa maqaa balleessite maal namni kana? Egaa taa'ee haliime yoo lafa kee kaballaa hin fuudhee lafa keessatti balleessa. Awwa rakkan yaa rabbi mana kana nagaan na baasna. Amma na dhageessanii guys. Abduu bar ati dubbii quban qabdu bar. Akkammoo? Zabana ammaa kana lafarratti manguddummaa haasa'uun haftee jirti bar. TikTok seenet mana xiyyeeffannee achi gubbatti haasoo inni dubbitan. Lakkii boo daa'imman kanaan ta'u jarra kun obbolee jennu obbolee ta'e waan asittuu haasofnee fixuu dandeenyu maal godhu fuunee TikTok irra geessu. Naqadhiisiin jaalata. Adii jiraadha hin taawwanne. Taa'e. Hin taa'u eenyuun iyyuu soraadhaan. Boja. Maal jettee boo? Aboo daai ati maaluma ati TikTok fi jinniin ati haasoftuun amma dubbii firdii tanarraa ammaan tanarraa ati naannoo tokko irra yaaba. Qoomee ati bar tiktaak kana gubbaa bar ajandaa fardii tokko deemu jira. Aboo ajandaan kanarra fardii ni jira amma waan jiru kanarraa ammoo fardii akkam jirti mee obboleessu lafa kaa'e mee. Mee tasgabbaa'iti miira tasgabbaa'anii yeroo akkam fa'aa miirri kanaa kun sitti dhaga'ama. Ogummaan namicha sakkaaramii kana agaranitti ta'a. Dhaabara intal ati waan akkanaa eessatti barte waan akkanaa. Abduu taa'e dhiisi waan akkanaa bar mana barumsa baratanii bar ishii ta narsi dhiisi anuu kan hin guutuu torba qaree bar baay'inoo jiratti baradheetiin jira taa'e. Akkasii boo daai. Akkasii ta'e. Dhuga maanta. Mee amma boja dhuguma yoo ulfata'uun ishee kun mirkanaa'e ilmee yoo garaa qabaatte karoora kee maali dhala? Obboleessa kiyya ilmaan torba kana iyyuu akkanatti guddisu dhabee kilaasii tokko keessa akkatti jiraataa jiru agartaame. Hai ajaa'iba akkam kilaasii takka dhugattuu kilaasiin takka akkamitti si fuuti kun? Tokko garaa kiyya rafa. Tokko miila koo rafa. Kaan harka koo. Kaan immoo morma koo rafeetii hafuura na kuuta. Hafuurri silaa dhumteetii ennaa ciqici aliimeetiin. Garuu bargaa wanni hubachuu qabnu namni waliin taa'ee waliin haate furmaan dhabamu mee dubbii tana tasgabbiidha. Silaa bar nutu isin jidduu seenuu qabnu isin lamee waliin haasuutiin furmaan dhabamu. Halime waliin taa'ee mari'achuu moo halimeen dippiloomaasii waan jedhamu karaatiin baane. Dippiloomaa kan boja. Jechuu kiyya halimeen qabsoo karaa hidhannoo malee qabsoo karaa nagaatti namantu isin qabu. Abduu bar asitti himee bar dubbiin isaanii karaa tiktaakiin malee galtee furmaata tokkicha argatu. Aboo daai dubbii akkanaatiin duraa dhiiseetis dubbii xiqqoo asumatti wal manaasonnee asitti xumuruu dandeenyu tana maal godhu raafunee addunyaatti baafnee nama fi tokko filfine obboleessoo namnuu maal hundaa waan ajaa'ibaati yaa. Ajandaa bareedaa hin dabarsinii taa'e abduu itti shaqqalamne boodanii ishee ta'uu waan an siin jeetiin jira boodanii ishee. Aboo daai tirtirmoo kana rabbisi buusee dubbii tana asumatti ilaallaan jee ati tiktook maal ati tokko maal obboleessoo tiktook jettee duute. Maa akka waan gammachuu qabdu fakkeessitee bara jarri kun wal dhabee asitti rakkoo isaanii ilaallaan siin jechaa jira. Tatu yoo garaa qabaattee amma jira kana rakkoo. Mee rakkoo tan yoo ati furmaata itti ilaallee tiktook mee zabaruma akka bakkatti jirame maaluma taate buutee tiboo duraan waa kanaa miti maaluma rabbiin sugu dhiyoo. Aboo boja ati kana dhageessa ilmoodhaa jettee sadarkaa kanatti wanni girgirii asitti dhaabdanii jaartii wal loltanii ilmaan keessanii hirriba kuttanii ollaa hunda nutti dirmachiisan takka hin jirtu. Ilmoon kan naa rabbiiti waan sanii bu'e dachiin hin dadhabnee jaa Oromoon yaa inni duraa dhiisara jaartii keetti wajjin nagaa buusi nagaa hin jiran. Laal gaafa wal fuunu namitti kanaan ilmoon deenyuu jenne walii galu. Laal isiin lakkoofsa waggaan dhufu tokko dub ammoos waggaan dhufe tokko dub ammoos waggaan dhufe tokko dub. Laal ilmaan saddeet kanaan hoolaadha moo kanan gabaatti baase gurguru maalitti qoodha ilmaan saddeet kana hin mari'anna jettaa. Boja akkana jiini taa'e ilmoo yeroo dhalattu rizqii fi fiddee wajjin dhalatti bara. Mubbaa rizqii ituu rizqii fidanii silaa gara wiskii irraan gara haraqee dhuguutti gad deebi'an maal jedha kun. Aboo bojaan waa dhiiseetis.
Hayyee maal argita? Daqiiqaa sadii booda addaan baati. Daqiiqaa sadii qofa nu eegamus. Ooyaan Halime kana dhibe. Ilmaan kana hunda kanas akkasitti deessuuf. Kilaba kubbaa wayii dhaabuudhaaf moo maal? Ilmaan 8 isin yoo juuquudhaan baranya tokko didatanii bara kilaba tokko dhaabuu ni dandeessanii. Ati barreenya maan taane? Baranya waan barbaadaniin sa'u akka waggaa 8 ilmaan 8 dhalan kanatti. Domestan gamma isinis maaliif nama qostan qoy? Dhugeeti finnaqi maal yaada qabdaa miti? Farsho. Anaatu rakkataati maal goota? Atalaa kee dhugdee akka daa'imaa ifirra fincaanaa manan naa galta. Saddeen maaliin qaba sijji sagalee rakkadde? Rabbi si haa gubu. Tantana akkanatti yaa'ii goonee ati wanti jennee nama bira geessifnee wanti jechuudha sa'aan ture deemte dubbii tantana yoo ofirraa laalleetuma mee maal jette boodee mee fiita laala. Tasgabbaadha. Tasgabbii namni daawwanna kana lolaan dhumu takka illee nu jirtu. Wal lolanii. Kan wanti jaan qabdu mee dubbii tantana laalle wanti jennaan ati tasgabbaahime. Ni laalamee. Waan hunda tasgabbiidhaan laalanii yeroo bareedaadha. Dilli sanii iddoo taa'aa jiru. Kun kabajatee sanii fi. Yoo ifi yaadullee baate namni. Yaanuu yaada dalagaa. Fi kana jechaa'u. Waa hedduu dhiisaa. Egaa mee ijoollee keessa sammuun ijoollee daa'ima. Maali maali? Ana gosa isaanii laman dha'u tokkummaa qophisaa. Alima maali? Maali yaa'i? Ajjeesee nulee. Yaa boon barbaadu namticha kana wajjin jiraachuu. Ana partii anaa soo asii araqee dhugaan gartanii. Mee Halime tasgabbaadhaati dubbii tana mee furmaata itti godhu nama guddaadhaa mi yaa'ii halkan guutuu isin tulfaatu. Yoo Maal mara konti tana maal mee? hin fedhu ani isaanii jiraachuu qabeenya keenya addaan nu guuraa qabeenyi madda nu fuudha. Halime mee dhaabbatu gooti maa kana waan akkanaa naatiini. Narraa kutte Laala injirjirin akkatti jarjari gaarii miti. Gaarii miti. Maal amri immoo? maal godhin aan jetta Injirjirin haadha injirjirin haa ogumee keessatti. Gaarii miti waan akkanaa. namni nan taane gurbaa kana baatee hin deemu qabeenyuma keenya addaan nu fuudha yaa abduu yoo na dhageessa. Qabeenya keenya addaan nu fuudha. Qabeenya maal qabdan? Ilmaan keenya qabeenyaa miti wal qixatti adda fudhanne ilmoo adda qoodamna. Halime maaluma taate yaaboo ijoolleen keessan torba nama lamaa qabte adda fuudhan yoo adda fuudhan tokko 3 tokko 4 fudhan qabeenya addaan fuudhaa bara yoo xiqqaate wal qixa ta'uu qabaami bar waan hin taane. Gaafa 8ffaan dhalatee 4 adda qoodamna narraa fuudhaa baasaa qalcha kana qabeenyi inni asii qabu aayilaandii takkittii hoddaa tana qofa. Ani hin barbaadu. Bilisaan firiidamiidhaan bobba'ee galuun barbaadaan. Ayyi boja mee ati amma eessumatti bobbaatee galtee happilee ta'ii. Sa'a barbaade dhugee sa'a barbaade lafa. Eessa baatee eessa galtee eessa raftee eessa jirtaa namna gaafa tokko hin jiru. Kanaaf hin fedhu anillee hin fedhu. Taa'aa jiran boja ta'a wanni kun isin keessatti ta'a Halime wanni kun booda sheenaa isinitti taati ta'a jarjarri gaarii miti bultii keessatti. Ani isinitti hime kara kiyyaan isinitti raammadee hin jiru kunu. Yaa bu'aanuu gurbaa kana hin barbaadu ilmaan hirriibaa kaasaadhaa kaa addaan nu qoodaa hin barbaadu. Ta isa keessa jirtu tun eegee akkana taate ani fiifuu isa daranii ijoollee kana adda qoodaanaaf. Usaamee isin wanni na dhibe. Kaniin isin guyyarraa na biraa dhuftanii fudhattan suni eessa geessitaniiti ilmoon garatti isin hafuu dandeesse. Eeyywa akkana dhaan miti bootan naa gaafadhu. Kaniin kama addeeti yaa kamaal. Armaan beekan. Ani yeroo wajjin rafnu hunda isaa liqimsaan jiraan. Laa ilaa aboo tiin liqimsaa ture. Ati gini ada mana dia hana me dia ligo sudah. Yaa kana dhamaa yaa bada wala kaasii tokko inni galaafachaa ture. Aboo abduu amma fa'aa agendaan tolee jira. Tiktaak irratti oliin barate asumatti dhaabamu. Booti tiktook irraa tuqamte. Dhaaba asumatti ho'i finjee. Maal nu Akkasii miti barabdu. Oromoon egaa walloltee dubbii lafarratti fi manguddummaan fixachuu dhiste. Turtee jirti bara wallahi. Ati quban qabdu malee dubbii. mana murtii wal geessanii. Mana murtiillee mana murtii ajaa'iba. Mana murtii miidiyaa. Osoo ajandaa bareedaa cooma akkanaa kana qabannee mana kiyya banannee oliin baane namni humni kudhan karaa kanaa dhufee nu laala. Wadaa idii ta'a ati mana qabdaa miti mana kan banattoo. Mana san hin baanu baran. Mana tiktookiin baana. Tiktookis mana qaba.
Waan ajaa'ibaati yaa. Ati hin dhageenye magaalaa kun hin qabdu. Usaha meeqis takka usaha. Maaltu eegdate hoo? Aboo alimeen hin ulfooyne mee usaa tasgabbaa. Maal jechuudha maal hin ulfoonne? Boon ulfooyna. Waan hin ulfaa'in waan jirree ta'e kanatti akka ammaa. La waan kana na agartame. Argitee waan kana agartee? Waan diimaa kana agartee inni qono soo kana hojii habba lama ta'e ulfaa jechuun amma takka waan ta'eef ati garaan qabdu. Alhamdulillah. Mee jara kun mee tapha nuun taphatu jiramu? Maal jechuudha amma kana jiru? Mee ajitu dhuga baan taa'ammoo dhugumaan ulfoonne amma? Hin qabdu gaa wanni ittiin laalamnu nuti akka itti barannetti waan laalamnuun kanaa golaallu hin qabdu jaa hin qabdu bakka. Ajaa'iba! Dhugumaan ajaa'iba! Hojaa dhageesse? Alimeen garaan qabdu waga gammadde gaa? Thank you, God. Thank you, God. Ay, gamachuu tadi kan benar. Urat. Thank you, God. Gamachuu kan urat aku. Abon raji kami. Hojaa mee gattaa'e ganda girgiriitti teetii. Alime ko. Ko tuve tirumayu. Shayna artu yu giddu keenya seene wala tiruna. Ko tuve. Israel sentirchira. Ajaa'iba kardee jirri qurree manta Ukraine fi Russia. Hukumata akka dibbilmi hororirraa gara roomaantikitti jijjiira. Waan ajaa'iba deeman. Maaluma si abdiin akkanaatu hin bahu. Amma araantan jechuudha duuba isin amma. Araaramne siintaane duraanuu naaf bajaa kiyya namaa miti qilleensi nuyi ittiin seenu. Akkana alime ko. Alime muktillee baala qaba. Alime ko malee maala qaba. Akkana daal bajaa kiyya. Ijoollee rafteetti alime ko. Rafanii ijoolleen gilgilaa raftee bar. Akkasii kai gaanutti gallee rafnaa. Ilmaas sagal godhu dhammo. Maaltu singee booti if kabaju bultii namaa keessan seeniin maqas. Akkana Siboo Abduu dubbii jara kana tiktaak irra finna oduun siin jiru mi'a amma ati asitti dhumuun kun sirrii tameeti. Jumbo tiktok irraa haati rabbiin nuraaf fiti alhamdulillah jibo ta'e maal taate barboo dubbiin tura osoo sila baate namni bari isaan qofaa uumiti nutti namni tokko filan beektis boo hay tiboo biyyaa malee malee bargaa aadarraan baane beekta dubbii nama keenya dhugaa dhufte tiktok irra gabbaa sun nama garmu fitu wayyaa tiboo maal taate meelaalee mana beekaa bara jira bee hamtuu itaanii wanta kana maangoo namni jira baate Izi warung berakhir hasil tadi telah terlalu ini beha. Izi minta rasa langsung tiba kedum terus. Hari ini jalan lagi kan ugal aja. No, never. Mari cuma no never. Yes tadi. Yes. Wajib gar facana. Yes. Hari ini asyik no never aman no never ini. No, never. Akhirnya lama kok itu aku kayak kamu mengenai nak. Belum. Akhirnya lah, ni kamu nak ngomong citra. Bukan akhirnya citra beli, akhirnya tu citra beli itu. Malu wajib kamu dengar, dia kena nanti jaya kamu beli. Hai aman. Keningan ada lagi macam sama itu. Hai ni bagi hai wan itu kini. Malik kana brother khiya Malik kana Malik be kan kini nak mau mal wan orang kan itu kan ni amma tanah bodoh akak tu ngorani wan dah nanti pun terus ini akan dia akak video wan tu tim dia kan ni ada ni. Kau dua kan kau. Alime, hold ayo.